Kabajamtoota hordoftoota abdii dhugaa nageenyi waaqaa isiniif haa ta'u akkam jirtu har'ammoo sagantaa haaraa qabannee haala haaraadhaan isin fuulduratti dhiyaannee jirra. Gooftaan yeroo kana nu kennu isaatiif ulfinni kabajni gooftaa keenyaaf haa ta'u. Har'a akkaataa wangeelatti barannu akkaataa wangeela waliin mari'annu haala addaatiin akkuma argaa jirtan jaalatamtuu obboleettii keenya faarfattuu Yadani Shifaraw wajjin waa'ee faarfannaa, waa'ee wangeelaa, waa'ee jireenyaa, waa'ee kiristaanaa, waa'ee waldaa waliin haasofna. Isheen immoo waa'ee jireenya ishiitirraa kaatee, waa'ee bara dabarsitee waa hunduma isaa kaaftee nutti haasofti. Namoonni immoo kana dhaggeeffattan dubbii ishiin dubbattuun dubbii wangeelaa kanaan akka fayyitan, akka jabaattan, akka gammaddan abdii guddaan qaba. Hafuurri qulqulluun immoo kan akka hojjetu kadhannaa kooti. Kanaaf har'a kanan isinii qabadhee dhiyaadhee jaalatamtuu obboleettii keenya Yadani Shifarraatii baga nagaan dhufte isin jechuun barbaada. Nageenyi waaqaa siif haa ta'u obboleettii keenya dhugaa dubbachuuf seenaan ishii baay'ee bal'aadha wajjin taa'ee yeroo haasa'u garuu har'a irratti haasofnu waan muraasa waanuma har'a namni dhaggeeffachuu qabu jennee yaada malee haasee waan ishiin keessa turte waan ishiin kiristaanummaa ishiitiin dabarsite fixuu hin dandeenye jedhee yaadu garuu dubbii guguddaa kaafnee haasofna. Kanaaf gara dubbii keenyatti hin deebi'a. Seenaa dhuma ishiitirraa kaana Yadanii Shifaraw eessatti dhalattee akkamitti faarfannaa eegaltee haalli ishii maal fakkaatan jedhu mee haasawuma keetiin haa eegallu. Haa ta'u baay'ee fayyaa ta'an jedhaa galatoomaa carraa kana naa kennuu keessaniif Waaqayyo isin haa eebbisu jechaa. Naannoon ani itti dhaladhe lixa Wallaggaa naannoo Callee iddoo jedhamutti dhaladhe Gullisoo darbanii ayira Gullisoo darbanii jechuudha. Guyyaan ani dhaladhe guyyaa sanbata guddaa ture. Sanbata guddaa duwwaa ta'uu isaa utuu hin ta'in guyyaa du'aa ka'uu Yesuus irra oole ayyaana waggaati. Guyyaa sana ganama hidhanii kanan dhaladhe haati koo ganama dhalattee qophaa koon ture namni si handhuuru hin turre naan jettee erga namoonni waldaadhaa galanii handhuuramtee naan jette. Egaa sa'aatii baay'ee ta'uu danda'a. Isa kana warra fayyaatu beeka. Namni hammam akka lafarra turuu danda'u utuu hin handhuuramin jechuudha. Ergasii booda tuuni harmaa dhakootiin qabatanii ooleen bulee jedhanii isa booda na awwaaluudhaaf yeroo jedhanii gara roobiitti natti fakkaata. Siqeera gara roobiitti na awwaaluudhaaf yeroo jedhanii haati koo jabaadhee dhumanan sagalee guddaadhaan boo'ee iyyette isa booda dhanni kee tanqasaaqasu jalqabeetti sochocho'uu jalqabeetti. Baay'ee Waaqayyoon galateeffadha. Yesuus Kiristoos waa'ee kootiif du'ee du'a ka'eera. Ameen. Kanaafiyyuu du'a yeroo malee narra dabarseera. Ameen. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Ameen. Egaa sana duwwaa miti waggaa 12tti baay'ee na dhukkubee ture yeroo waggaa 12. Ammas carraa du'aan na mudatee ture ammas na oole. Duuti nafi ammas. Maqaa Waaqayyoo bara baraan ajajamu. Yeroo malee hin du'ani. Ameen. Yoo Waaqayyo jedhe malee hin du'an. Maqaan Waaqayyoo ajajamu. Sanaaf sana gidduu waggaa 12 fi yeroo dhaladhe kaasee waggaa 12 gidduu rakkoo baay'ee ture. Rakkoo baay'eetu ture kun egaa dheeraadha. Sanaa kaasee abbeen koo baay'ee nan barbaadu maal akka ta'e hin beeku. Mana nama sadiittan gale. Firoota keenya keessaa jechuudha. Mana daadaa kootiitti galeera. Jalqaba mana eessummaan kootti galee dhaqeen galan ture. Mana durbii keenyaa tokkottis galeera. Ergasii gara booddanaa keessaa mana daadaa kootiitti galee achitti Waaqayyo fuula isaa gara kootti deebisuu jalqabe. Waaqayyoon kadhachuun jalqabe. Natti mi'aawuu jalqabe maqaa Yesuus. Mana namaatu hin jiru jechuudha. Halkan ka'een kadhadhaa. Indaanna halkanii guyyaa hin tumna. Yeroo kaan bineensa eenna qamalee faa kana simbirroo faa kana bisingaarraa hin maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Naannoo mana keenyaa kun jira. Mana daadaa koo sun naannoo mana abbaa kootiiti. Isa booddee gaaf tokko akka carraa ta'e guyyaan simbira eeguu yookaan qamalee eeguu
sa'aatii 12tti dhaqanii ba'anii eeguudha dabareen isaa kan koo ture. Barii halkanii ka'eetan gaaf tokko macaafa qulqulluu immoo qoba qobaatti kan jiru jira. Yohaannis jira, hojii ergamootaa jira, Luqaas kan jedhu qoba qobaatti kan jiru tokko jira. Isa nan dubbisa yeroo qabutti. Isa booddee Luqaas boqonnaa tokkoon galgala dubbisuu jalqabeen rafee ganama barii sana simbira eeguudhaaf yeroon gara lagaatti sa'aatii 12 walakkaatti simbirroon misingaa nyaatti yeroon dhaqu injin kaane simbirri hin jirtu. Ana achuma taa'anii dubbisuu jalqabe. Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 53 irra gaafan ga'u humni tokko dhufe gara koo. Humna sana keessa sagaleen bifa abiddaa kan fakkaatu humna sana keessa sagaleen jira ture. Maqaa Waaqayyo ulfaatu. Warra gatamaniif Waaqayyo jira. Warra irraanfatamaniif Waaqayyo jira. Warra haatiif abbaan irraanfataniif Waaqayyo jira. Haatiif abbaan kun irraanfatanii Waaqayyo garuu simeena fudhatee dhaabate. Haalleluuyaa. Isa booda humni sun gara koo dhufee faarfannaan wangeelleen Luqaas boqonnaan tokko lakkoofsa 53 irra yeroon ga'u inni dubbisaa jiru faarfannaa ta'e afaanii na ba'e. Nan kufee yeroo sana kubuu koo na yaadadha. Humna guddaan hin guutame. Faarfannaan suni Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 53 irra jira. Faarfannaa Maariyaam faarfatteedha. Amma irratti faarfannaa wajjin jira maqaa Waaqayyoo. Ameen. Waa'ee nama ajaa'iba. Waa'ee nama ajaa'iba. Waaqayyoon haa ulfaatu. Haalli jireenyi ijoollummaa wanna baay'eedha kan ati keessa darbaa dhufte akka nama dubbachaa ture iyyuu haasaamee waan dhumamuu miti. Akkaataan ati faarfannaatti dhufte immoo waan nama ajaa'ibu akkuma Maariyaam gooftaan keenya ergamaadhaan dhufee Maariyaamitti dubbatee Maariyaam naa dubbiin kun dubbii baay'ee namoonni baay'een irraa barachuu danda'anidha. Kanaaf an jalqabe faarfannaan kee wangeela irraa akka ta'e dubbii kanarraa hubanna. Kanaaf wangeela lakkoofsa qabu boqonnaa qabu achirraa Waaqayyoon ergaasii kennee akka achirraa jalqabdeen argaa jira. Mee faarfannaan eessaa dhufaa dubbii jedhu haa kaafnu bu'uura dubbii nuu ta'a yaadanii namoota baay'eef illee barumsa taa'edhee waan yaaduuf faarfannaan eessaa dhufaa maaliif faarfatamas bara kana amma namoonni waan baay'ee irraa baru jedhee kana yaaduuf mee asirraa kaa'an. Faarfannaan kennaan hafuurri qulqulluun kennu keessaa isa tokko. Faarfannaan keessumatti waldaan makaana Yesuusii xinnummaatti baay'ee barsiifti ijoollee. Ani ijoollummaadhaan baradheera. Wangeela ijoollummaadhaan barachuun bu'aan inni fidu keessa namaatti hafa wangeelli. Ana mana faarfannaa yeroo hojjedhe dubbisuu koo sana duwwaatu hin ta'in wangeelli keessa koo jira. Waa'ee Luqaas dubbisuu koo qofatu hin ta'in wangeellan ijoollummaan baradhe. Waa'ee Daawit baranneerra, waa'ee Abrahaam baranneerra. Seera uumamaa kaasanii akka nuyi hordofnu nu godhu turan daa'imummaatti. Inni kun immoo wanta keessa namaa jirutu immoo ba'a. Humna godhatee ba'a. Faarfannaan kennaan hafuurri qulqulluun kennu keessaa isa tokkodha. Faarfannaan humna guddaa qaba. Faarfannaan mata duree baay'ee qaba. Nan yaadadha gaaf tokko lakkoofsa sadaffaa koo keessa jira faarfannaan tokko. Meerree inni na doorsisu waan namoota fakkaatee kan jedhu. Abjuudhaan namni tokko nama abaluu jedhamtu dhaqi faarfadhu kana jedhee natti dubbatee ganama isaan ka'ee deemeen. Gaafa naqu namni kun hin ciifti turte. Lafa ciiftutti kanumaan faarfadhee fi dhaqee gaafa waggaa isaa mucaa deesse. Mucaa da'uu hin dandeessu ittiin jedhaniiru mana yaalaati. Erga guyyichi darbee natti himte. Faarfannaadhaanis hojiin hojjeta Waaqayyo. Nan yaadadha tokkosi. Dudda isheetu dhukkuba. Dudda isheetu dhukkuba ture. Ennaan meenaa faarfadhu naan jette. Haa ta'u jedheen dudduma ishee kanarra harka kaayetan. Ol garagaarota ilaalee iji koo gargaarsi koo eessaa dhufa. Waaqaaf lafa uume Waaqayyoo si biraa naaf dhufa. Jedhee man faarfadhee dudda ishee harka kaa'ee hin fayyitee kaate. Ameen. Ajaa'iba guddaadha. Miraakilii guddaadha. Warra beelaan waan gaariidhaan quubsee jedheen faarfadhe jedheera yeroo jalqabaa. Mana namaati akkan bayan manuma ba'ee kootitti galee tajaajila mana itti fufee ba'een. Omaa jibbamuun durii sunis hin hafe maatii keenya na simataniiru. Isa booddee gaaf tokko tajaajilan deeme. Fiildii karaa warra kuraddoo jedhamu na waamanii konferensiidhaaf
achi gaafa dhaqee nama lataa jedhamu tokko tajaajilaa waldaa sanaati. Ammallee waldaa Makaan Yesuus inshilaalee jira. Ergaa tokko natti dubbate. Abaarsi tokko mana keessan irra jira jedhe. Harka namaatiin kan kaa'ame waggaa 20 mana keessan irratti kan hojjete. Nuun saree yoo guddifanna jennee sareen nuun guddattu. Raammoftee duuti. Qotiyyoo bitanii dhufan guyyaa 2 bulee mar'atee du'a. Saawwi yoo dhalte ilmoo isheen jaallattu. Guyyaa 3 booda duuti ilmoon jala. Minaayyoo facaasan qilleensi kanuma keenya duwwaa balleessa. Ijaan godhatu. Bunni tortorsaatu lafatti gannaqa. Abaarsatu jira mana keenya. Ture. Waaqayyoon natti dubbatee karaa nama kanaa har'a jedhe. Turre gagalee ani mana keenyatti galee tajaajila ergan jalqabee baay'een ture. Har'a sii wajjin manichatti ol galee. Abaarsa sana nan cabsa jedhe. Maatii keerraan abaarsa cabsa jedhe. Lammaffaa humni kun deebi'ee akka inni isin irratti hin moone nan godha jedhe Waaqayyo. Bishaan dhugiitii irratti itti naqi kusaayee tokko jalatti awwaalamee jira. Mana keessan borootti awwaalamee jira jedhe. Akkuma inni naan jedhan godhe. Bishaan irraa dhugee mana itti naqe lafichatti abaarsichi hin cabe. Seenaan mana keenya sanumaan jijjiirame. Obbolaan koos kennaa faarfannaatiin dibamuu jalqabanii na booda ka'anii. Waaqayyoo kennaan kuniin haala kanaa jedhee natti dubbateera. Kennaan faarfannaan kuniin naan jedheera. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Mana Yesuusitti ol galee abaarsa caba. Mana Yesuusitti ol galee eebba jira. Mana Yesuusitti ol galee du'a tafa. Humna du'aa caba. Mana Yesuusitti ol galee rakkinatu gadi ba'a. Iddoon Yesuus jiru duwwaan hin jiru. Yesuus mana namaa haa jiraatu malee rakkinni iddoon qabatu. Duutis iddoon qabatu. Abaarsis iddoon qabatu. Kanan qaba. Bii bareedaadha. Wangeelli jireenya namaa jijjiira. Jireenya namaa jijjiira. Jireenya lafa kanaa jijjiira. Jireenya mootummaa bara baraa namaa jijjiira. Directionii namaa, karaa namaa, destiny namaa jijjiira. Ulfinni kabajni gooftaa keenyaaf haa ta'u. Waa'ee obboleettii keenyarraa wanni bahu dubbii miidhagaa dammaturraa harcaa maaliifi wangeelli damma waan ta'eef. Akkuma ishiin jette iyyuu wangeelli faarfannaa wangeelarraa akka dhufu. Wangeelli faarfannaa akka ta'u, kennaa akka ta'e. Kennaan kun immoo waldaadhaaf akka kenname. Kennaan kun immoo karaa adda addaatiin waldaa keessatti kiristaanota irratti bakka adda addaatti akka hojjetu obboleettiin keenya dubbachaa turte. Jireenya keessatti riilii waan Waaqayyoo waan baay'ee hojjete waa'ee maatii ishii kan dhageeffachaa jirru. Mee dubbii gara biraa kanaan kaasuu barbaadu gara dubbii keenyatti seenaatuma deemnaa jirra. Namoonni bara isin wangeela yookaan faarfannaa jalqaban kana haalli yeroo san ture. Haalli gara faarfannaa dubbii Waaqayyoo namoonni akkamitti ilaalaa turani, waldaan akkamitti simachaa turte, waldoon akkamitti nama faarfannaaf ka'u kana simatanii karaarra buusaa turanii, akkamitti isaan guddisaa turanii, haalli isin keessa darbitan maal fakkaata yaadanii mee duubatti deebii yaada. Haalli durii fi haalli ammaa baay'ee walirraa fagoodha. Walirraa barachuu barbaada faarfattoonni. Anamma Abbabee Tamasgeenfaa baay'ee tajaajila nan jaalladha tajaajila isaanii. Kabaa baay'een iddoo si'a baay'ee kaaseera waa'ee kabaa. Anaaf moodeelii kooti kabaan. Walirraa barachuu barbaada. Warri durii walirraa barachuu sin barbaadu. Wangeela sin hordofu. Waliifis iddoo qabu. Taa'ee barachuu sin barbaada inni durii. In kabaja. Amma nuuni yeroo baay'ee leenjii qabna waldaa keessatti yeroo ijoollummaa keenya. Torban 2 na ta'u. Ji'aana ta'u. Yeroo yeroodhaan leenjii qabna. Yeroo iddootti ilaanna leenjii kana immoo barumsa keenya kana barreessinee gallee irratti hojjenna. Faarfannaan maanni isa jedhamu irratti. Yeedaloon maanni qooqa yuunikii ta'uu qaba sagalee namaa fakkaachuu hin qabu. Faarfannaa namaa fakkaachuu faarfannaan kan namarra adda kan ta'e anu fi makoo ana ta'uun narra jira. Kan nama kan eenyu fakkaachuu hin qabu faarfannaan. Kun faan barbaachisaadha. Faarfannaan nama baay'ee wal fakkaata si'an. Waan baranne sana irratti hojjenna ture dur. Yeroo isaan saba kaaraan waamni isa ta'u, yeroo waldaanis nu leenjuu barbaaddu isa ta'u, iddoo kennineefiitu kabanyee dhandha barachuu barbaanna turre. Nuun immoo nu gargaareera kun qeessaftaamuu bulaafaa si'a baay'ee kaaseera waa'ee isaanii. Yesuunaas birraa tufaa Waaqayyoo umurii isaanii fakkan. Baay'ee anaan na gargaareera anaan. Barsiisaan nu barsiisan durii barreeffadhee irratti kadhadhee irratti hojjechaa tureyaan. Har'a garuu hin barbaadu laata. Nuti abbaan kan nu ta'u moodeelii kan ilaallee adeemnu hin barbaanna ture dur.
amma garuu hin barbaadu isa jedhamu irratti anas baay'ee na rakkisuu barbaada haa ta'u malee kan jaallatanis jiru akka duriif ammaa tokko miti namni dur baay'ee iddoo walii kennaa faarfattoonni amma seenaa baay'ee kanan irratti yaada kennuufii barbaadu tiraakii lama hojjetu yeroo tiraakii lama hojjetan waldaan waan tokko irratti gadhiisu yookiin feesbuuk irratti gadhiisu waanuma tokko irratti gadhiisu waldaan isa ilaaltee waamti faarfannaa lama duwwaa qaba namni sun yeroo waamanii jimaata guyyaa 3 jira jimaata ganama faarfannatti faarfatee isa booda jimaata waaree booda faarfannaa namaa jalqaba waldaan sun immoo keewwatteetti nama faarfannaa namaa akka gaariitti faarfatee faarfachiisuu danda'u faarfannaa kaasetii inni dhage suni kanuma kaasetii faarfata ergaa mataa isaan qabu namni tokko waamicha ga'aa waaqayyo biraa argachuu qabaachuu danda'a waamicha ga'aa waaqayyo biraa qabaachuu danda'a garuu tajaajila ga'aa kennuudhaaf nama ga'aa ta'utu irra jira nama kadhannaa ta'uu qabu nama qophee qabu ta'uu qabu nama qophaa'e tokko nama biizii of godhutu hin ta'in nama taa'ee dubbisee taa'ee barreessee jilbeenfatee kadhatee yeroo kennee fi kennaa isaa kanaaf nama akkasii ta'uu qaba. Faarfannaa lama hojjetee ani faarfataa dhadhee faarfannaa namaa waaqeechi faarfate ergaa guutuu kennuu hin dandeenye jechuudha saba kanaaf. Ergaa ga'aa hin qabu jechuudha. Informeeshinii waaqayyo irraa hin qabu jechuudha. Kanuma namaa geesse malee. Kanuma namaa geesse faarfannaa namaa faarfachuu dhaqe waan akkasiitu baay'ata bara seenaa. Inni kun attamitti fooyya'uu danda'a jennee waldaan kiristiyaanaa irratti hojjechuu qabdi. Maallu yaada kamnuu qabda waaqayyo maal sitti mee waa'ee keenya nuu kadhadhuuti faarfannaa mataa keetti nuu fidii kotteetee dumtee waldaan waamtu waaqayyo waan humni si keessa kaa'e kan kennuu faarfadhuutu ittiin jette namni kun ofii isaatii gattaa'ee burqaa isa keessa jiru bal'isee hojjechuu jalqaba. Dhugaadha. Dubbii keenya warra amma faarfannaa irra jiranii yookaan gara faarfannaa seenan kun maal akka gochuun isaan irra jiraatu gorsaati qabdu ittillee deebina garuu waan nama dubbate dubbii bareedaadha. Maalifi haalli durii wangeela akkamitti akka waraabaa turtan faarfannaa keessan kan akkamitti akka wal simachaa turtani akkamitti akka abbootiin isin guddisaa turani kadhannaadhaan gadi jechuudhaan gadi of qabu gadi of deebisuudhaan akkamitti akka faarfannaa keessa waaqayyoon isinii kennaa ture dubbii waaqarraallee kanuma dubbifna ulfinni kabajni gooftaa keenyaaf haa ta'u naanna'ee barri isin keessa darbitan barri akka seenaa ishiitirraa dhagaa turetti warri dhaggeeffattaniif yeroo dheeraa akka lakkoofsa biyya kanaatti bara 96 wanta goggoruu baadhee 96 miti yeroo kaasetii hojjechuun koo 96dha 84 dha tajaajila qabuun koo ijoollee 84 irraa jalqabdee faarfachaa tajaajila jalqabu ilaa bara waggaa 20 meeqa kaasetii baaftee audiyoo adda addaatiin VCD illee qabdi itti deebina dubbii isaa booddee namoonni kun yeroo faarfatan wangeelli kun faarfannaan kun eessa akka waraabame eessa akka dhufe akkaataa maaliitiin akka faarfachaa jiran namoonni baay'een faarfannaa YouTube irraa karaa sooshaal miidiyaa irraa argitanii ragaa baatu jedhee yaada. Dubbiin nu dubbachuudhaaf barbaadnu eessaa dhufa faarfannaan eenyuuf faarfatama namoonni faarfachuu barbaadan nama akkamii ta'uu qabu dubbii kana kaasaa kan jirru. Innaa ishiin waan amas irratti nu kaafte dubbii gurguddaadha. Kana dubbii waaqayyooti irraa akka dhufuudha kanan dhagaa ture. Wanti addaa bu'aacee gurguddaa keessa bara faarfannaa kana akka darbite haasaa ishiirraa dhagaan ture. Mee faarfannaa ishii keessaa waan tokko tokko kaasuun baay'ee barbaachisaadha jedhee yaada. Fakkeenyaaf jira waaqayyoon jira. An jedhu faarfannaa tokko dhagaan ture miidiyaa irraa yookaan YouTube irratti baay'ee. Mee waa'ee faarfannaa kana natti yaada. Faarfannaa kana biyya tokko deemeen waaqayyo irra keessa naa kennenaan kara Jimmaa kana deemee jechuudha. Halkan irra keessaa isa nu rakkise gararraa waaqayyo jira jedhii faarfadhu kan jedhuun gaafa sanan fudhadhe mata durii masaan faarfadhee fi galan achitti waldaa makaanii Yesuusiiti. Yeroo baay'ee irra keessa naa dhufa faarfannaan yeroo biyya naqu sana ergaa nan qaban faarfannaa natti dubbata waaqayyo yeroo baay'ee jechuudha yeroo baay'ee. Faarfannaan kun egaa saba sanaaf biyya sanaaf ergaadha. Jiraachuun waaqayyoodha nuuf waan hundumaadha. Jireenya keenya nuuf jira waaqayyo yeroo jennu
Isuma amma yoo namoonni baay'een beennaa amma fakkeenyaaf hundumtuu beekaa jiraachuu Waaqayyoo. Garuu keessa keenya keessatti jiraachuu Waaqayyoo ofirratti yoo labsine hojii nu hojjeta. Hojii nu hojjeta. Amma beennaa seexanuu beekaa. Mitire warumti biyya lafaayyuu jiraachuu Waaqayyoo beeku. Jiraachuu Waaqayyoo garuu cimsinee yoo dubbanne mana keenyaaf, jireenya keenyaaf, borii keenyaaf, har'a keenyaaf, galgala keenyaaf hojii hojjeta. Isa nu rakkise gararaas jennu irratti wantoota baay'ee kan sodaannu qabaachuu dandeenya. Wanti nama sodaachisu hedduun jira. Dhukkuba sodaachuu danda'a namni. Mana yaalaatti amma yeroo baay'ee kunoo kaanseriidha jedhu hunduu waan ogeessi ittiin faradamu akka baratetti dubbata. Waan barate. Kaanseriin kunoo nama baay'ee fixaa jira. Wanta sodaatan immoo gooftaa namaa ta'a. Waanuma sodaatan tokkotu namarratti gooftaa. Kanaaf isa nu rakkise gararraa Waaqayyoo jira yeroon jedhee faarfadhu jechuu kooti. Xinnoodhaa rakkinni kee si gajjalla miila Waaqayyoo jala jira rakkinni kee jechuu kooti. Nama sanaan waldaa sanaan. Miila Waaqayyoo jalatti Waaqayyootu gararraa jira rakkina keessaan gararraa Waaqayyootu jira jedhee itti muu kooti waldaa sanatti. Hin sodaatamu dhukkuba isa ta'uu maal isa ta'uu booma dhuunfaa isa ta'uu rakkina dhuunfaa baay'ee qaba namni biyya lafaa keessa jirtanitti rakkina qabdu. Gooftaa Yesuus sana hundumaa gararraa kan jiru Waaqayyoodha jechuun koo guddaadha Yesuusii sana gararraa jira jechuu koota. Baay'ee ajaa'iba guddaadha maaliif jira Waaqayyoon jiraan kun jiraachuu Waaqayyoo namoonni baay'een beeku akka yaadanii dubbachaa turte dubbii Waaqayyoos kanuma dubbata. Akka ergaa Efesoon irraa dubbifnutti Waaqayyoon isin eebbisee gooftaa Yesuus Kiristoosin mirga abbaasin kaa'eera dubbii Waaqayyoo jira Waaqayyoon. Jira Waaqayyoon baddaa yeroo nu kaa'e lafa kanarratti illee jinni jiru dhibee jiru rakkina jiru luka keenya jala miila keenya jala lafa kana jalatti akka gadi ilaallu akka barbaadu Waaqayyoon akkuma ati dubbatte ifa ifatti wangeela irratti dubbata. Kanaaf jiraachuu Waaqayyoo namni amanu immoo rakkina isaa ofii gaditti ilaaluu qaba. Akkuma amma dubbachaa ture immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos haga addunyaa kana keessa jirtanitti rakkinni jira. Bu'aacee baay'ee keessa dabartu garuu immoo si wajjin jira addunyaa kana moo'eeraa jedhee dubbata. Sodaatinaa. Kanaaf jabaadhaan isa moo'eraa. Dhugaadha. Jabaadhaan isa moo'eraa. Kanaaf faarfannaa kana laalu namoota baay'eetu laale YouTube irratti illee ilaalan ture. Argitee jiraachuu Waaqayyoo kana akkuma ati jette keessa keenya keessaa namoonni sirriitti akka nutti dhagahamu. Ija rakkina keenya itti ilaallu daawwitii waan nu ta'uuf rakkina keenya itti ilaallu waan nu fuuldura jiru itti ilaallu waan ta'eef jiraachuu Waaqayyoo kuni dubbii keenya hundee ka'umsaati. Kanaaf yeroo ati isa faarfattu yeroo ati dubbii kana gadi fuutu namni baay'een wangeelan akka dubbii wangeelatiin akka tuqaman akka rakkina isaanii of jalatti ilaalan akka Waaqayyoon isaanitti dubbatu abdiin qaba. Sababa Waaqayyoon ammallee isin haa eebbisu. Inni gara biraa maalidha achi faarfannaa dubbii keenya irratti faarfannaan ishii baay'eedha haasa'ee fixuu hin danda'an. Tiraakiidhaan ol lakkaa'ee 300 oli bara 93 irraa jalqabamee aawudiyoon bahaa ture VCD'n bahaa ture faarfannoo hedduutu jira. Faarfannaa ishii keessaa tokko VCD ishiin hojjette irraa kan ani arguu danda'e maal kan jedhudha danqaraa sibiilaa diimaa an jedhutu jira. Danqaraa sibiila diimaa maalidha yaadan? Danqaraa ta'ee nama dura kan dhaabatu hedduu jira. Hedduu jira. Kan dhiibanii dadhaban jiguu didu. Gaa'ila namaa dura kan dhaabatu jira. Guddina namaa dura kan dhaabatu jira. Akkuma sila jedhee abaarsi mana keenya irra ture suni amma danqaraa ta'e mana keenya irra taa'e. Harka namaatiin kaa'amee namni irratti dammaqu hin turre. Namni kadhatu hin turre. Namni jabaate hin turre. Inni faan danqaraadha. Danqaraa wayii nurraa cabe nuun iyyuu. Kun waan akkasii faa yoo jiraate namni haala keessa jiru keessa taa'ee waan darbuu kan dadhabu tarkaanfii namaa kan qabu akkan tarkaanfanne miila namaa kan innuu danqaraadha. Danqaraan baay'eedha. Danqaraan baay'eedha. Waaqayyo garuu kana cabsuu duwwaa utuu hin ta'in hin daaka. Hin danda'a. Hin danda'a. Har'a saalota baay'ee keessa kan jiran kun natti cufamee naa banamuu dide kan jedhan nan ukkaanfamee kan jedhan nan daangeffame kan jedhan deemuun dadhabee kan jedhan danqalaa sibiila boorrajjiiti kan ta'e bara dheeraa dura dhaabatee harka Waaqayyootiin hin kaa'arrayyu. Hin ka'a.
nan amanani na duraayyuu ka'eera waan ta'eef nan amanani mana keenya irraayyuu cabeera waan ta'eef danqaraan akkana arrasin hojjeta qeerosini nama waaqayyoon baay'een beenne ture qeeros waaqayyo isaafuu darbee duraa kaasee danqara nuun warra isa beekuuf immoo irra caalaa waaqayyo fuula keenya duraa hin bulleessa hin danda'a. Kana dubbiin ani kaasuu barbaadeyyuu kana yaadanii namoonni nama baay'ee nu dhaggeeffachaa jiru. Dubbiin kuni bara hindayyuu bara dubbiin irra darbuu miti danqaraan sibiila diimaa kuni dubbii qeeros irraa akka dhufe wangeela irraa akka dhufe namoonni baay'een akka yaadatan barbaada. Akka amma dubbatteyyuu obboleeyyan keenya warri dhaggeeffatan jiru. Danqaraa ta'e gaara ta'e kan fuuldura isaanii taa'e. Danqaraa jechuun dubbii karaa namaarra taa'e jechuudha. Gabaaba afaan Oromootiin nama danqee akka namni hin deemne akka namni hin ceene hin godhu yaada jechuudha. Kuni gara namaatiin dhufuu danda'a, dhibeen dhufuu danda'a, gaa'ela irratti dhufuu danda'a, jireenya hojii irratti dhufuu danda'a, bakka hojiitti ta'uu danda'a, jireenya tajaajilaa irratti ta'uu danda'a, waldaa keessatti ta'uu danda'a, danqaraa baay'een dhufuu danda'a. Amma dubbiin kuni danqaraa fuuldura keenya jiru kana waaqayyoon maal godha? Obboleeyyan keenya namoota kana dhaggeeffataniin yaadanii maal jettiin jechuun barbaada deebi'ee. In cabsa duraa. Hin daaka. In kaasa. Amanuudha. Sodaachuu miti. Yeroo tokko amma yeroo tajaajila deemnu yeroo maatii qabna manuu keessumatti abbaa manaatu nama dhowwaa jedhu amma yeroo heerumanii abbaa manaa nama dhowwa duwwaatu hin ta'in haaluma gaa'ilaatu wanta nama qabu jira abbaa manaa yoo dhaqe jedhayyuu garuu wanticha jabaatanii dhuma ijoolleen nama marartii waan ji'a sagalii faan dhiisee deeman mucaa xixinnoon dhiisee deemaa ture maaliif kanumti Yesuus caala nama raru jira jedhee yaadu biyya lafaarratti. Maaliif haaloon keessa darbee wajjin wal bira qabee gaafa ilaalu karaa Yesuus naa ta'e kun iyyuu jedhee yaada. Ijoolleen koo immoo mataan hin bu'aafatu. Nagaa mattan dhufeetti gala. Wantoonni mee danqaraa ta'anii dura namaa dhaabatan hedduu jiru. Amma jireenya gaa'ilaa keessatti faan namni baay'een tajaajila dhiisanii taa'aa kan jiran jiru. Amma abbaa manaa dhowwee jechuus hin dandeenyu. Hin beekamu. Haalonni tokko dhowwuu danda'u. Garuu dunuunfatanii itti adeemuuntu sirriidha. Jalali sa ke sabu,